هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم هردوفتو تافي دعوتو تبيجي تو بيجي كمالابي نجي حكبدو نجي نيكي سنبدادا أني نجا كوتي الحمد لله جلت ربي. هرس فيديو تكشني قبل ديجرا تنا فيديو تنا كيستي واتيكو تكاني سينجر سيسانا فانا بوا إيمون أمس أكب بلوتو ذاتي نفيدو إيجالي جول وان هاراي نجدي شكيسا bilbila tokko yoo nu bira jiraate update godhanne akka pilotootaatti dafee wantoota suuraa garagaraa viidiyoo garagaraa haala salphaan akka itti waliif erguu dandeenyu gannuuf dhiisee jechuudha. Kanaaf isa kana argachuudhaaf update gochuun dirqama nurratti ta'a. Isa kanaaf Play Store keessa seenna jalqabarra. Kana booda iddoo sarchii kanarratti imo jennee barreessina. Akkuma kana imo beetaas warri fayyadamtan update godha. Erga update gootan booda isinii fida jechuudha. Anamma update waan godhee jiruuf isin bakka kanatti update isiniin jedha update gootu jechuudha. Anamma update waan godhee jiruuf open majaani. Haala kanaan inni naa dhufee booda gara gadiitti dhuftanii sarara sadiin kana cuqaastu. Sarara sadan kana erga sarara sadan kana cuqaastanii booda update hogguu ta'e ishee kanatu itti isiniif dabalamaa jechuudha. Isheen kun arma dura hin jirtu, isaan arfan kana qofatu jira jechuudha. Settings, create chat group, share imo, add friends kan jedhu kana qofatu ture jechuudha. Amma garuu kan dabalamte kan imo nuuf dabale jechuudha. Nearby file transfer kan jettu tana jechuudha. Akka pilotootaatti nuuf erguu eegalee jechuudha. Mee akkamitti erga kan jedhu forumaan haa ilaallu. Bilbilli hiriyaa kiyyaa kan update ta'e ni jira waan ta'eef isa kana wal bira qabnee ilaalla jechuudha. Ani sarratti yogguu cuqaase inni kan jiru san ni barbaada. Hanga inni barbaadee argatutti obsaan eeggattu. Ni barbaada. Kunooti haala kanaan bilbilli hiriyaa kiyyaa sun dhufee jira jechuudha. Inni update waan godheef dhufee jira. Anamma haaluma salphaan maqaa nama sanii bira deemuu osoo hin ta'in haaluma salphaadhaan akka pilotootaatti ergaafi jechuudha. Kuno fagoon bakka hin galle kan jedhu kun bilbila hiriyaa kiyyaati jechuudha. Kanaaf mee anamma footoo erguu fi barbaada footoo kanarra haa iseennu. Kuno haala kanaan irratti cuqaasaa jechuudha. Sana booda haaluma kanaan gara gadiitti dhufee ammas ergaafi jechuudha. Obsaan eeggattu. Kuno haala kanaan ni ergaafi. Haala kanaan ergaafi jechuudha. Innis mee haala kamiin seena kan jedhuuf ni ilaaltu. Kunoo haala kanaan deemaa kan ergamuufi mee inni naa haa ergu kan isaa ilaalla. Akkamitti akka yoo dhufu argannu jechuudha. Kunoo kanan ergeef haala kanaan deemaa. Innis kan naaf erge ilaallaa jechuudha walumaan. Kunniin kan anamma ergee fi mee kan inni naaf ergu haa ilaallu. Fakkeenyaaf mee kana lamaan naa erga haa jennu. Kana lamaan sana booda erga kana tuqee booda bakka kanatti cuqaasaa jechuudha inni. Mee kan inni naa erge ilaalla. Amma inni naaf ergee jira jechuudha. Innis naaf ergee jira. Haaluma salphaadhaan saffisa bareedduudhaan na bira dhufa. Mee kan inni naa erge ilaalla obsaa waliin. Kunniin kanaan ergee fi kunoo kan inni naa ergee kana fakkaata jechuudha. Kanaafi kana naa ergee jechuudha. Akkuma argitan kana. Kana sadaan isatu naa ergee jechuudha. Asitti shabakkaan kiyya dadhabaa waan ta'eef ol baasuu hin dandeenye mee gara galariitti deemsee isin agarsiisa. Kunoo kanneen isaatu amma naaf ergee jechuudha. Kanaaf haala kanaan imo fayyadamtanii pilotootaan akka pilotootaatti fayyadamtanii waliif waa erguu ni dandeessu.
Kanaaf hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Ani kan isin wajji ture Kamaal Ibraahim, peejiin too Kamaal Appiidha. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.